Kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana jireenyaa isin keessa jiraatan keessa yoo jiraateef yoo jiraatu dhabe aappii karaa salphaa ta'een itti beekuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana kan baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun faana duraan hordofaa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kana irratti tokko kiliikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru jala irratti baasirratti tokko kiliikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru irratti tokko kiliikni gootu. Ammallee haala kanaan sittee sifataa asirratti ta'e kun sarchii irratti tokko kiliikni gootu. Bakka sarchii irratti qubee daa haa kaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kan kiliik gootanii sarchii goositu. Achi booda haala kanaan suuraa kan sifataa suuraa kanatti tokko kiliikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf suuraa loltaa gadeemtu loltaa deemtamu dhumaati. Achi booda dhumarratti kan deeman kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood dirtee daawulood kan tutaniiti aappii kan loloo keessatti gabbuufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii gabbuufatanii gargaltanii aappiin kun haala kanaan kanneen isiniif tarreessa jechuudha kanneen keessaa kan irratti tokko kiliikni gootan jechuudha. Yoo kaameraan dhoksaadhaa mana san keessa jiraate wanni kun lakkoofsa ol dabaleeti diimaa isin agarsiisee isinitti jechuudha sagalee isin dhageessu jechuudha. Yoo immoo hin jiraanne lakkoofsi isin dabalu iyyeeti sagalee isin dhageessu jechuudha.